killee yookaan hanqaaquu yookaan buphaa daa'immaniif kan jedhuun qabadhee jira. Daa'immaniif yoo hanqaaquu kennuu jalqabna faayidaan isaa maadha kan jedhu akkasumas of eeggannoo gochuu qabnu maal fa'aadha kan jedhu ilaalla. Umurii ji'a 6 eegallee torbanitti killee tokko hanga guyyaa guyyaan hanqaaquu tokko kennuuf daa'immaniif gaariidha. Torbanitti tokko hanga guyyaa guyyaan killee tokko yookaan hanqaaquu tokko daa'immaniif kennuun umurii ji'a 6 eegalee ni gorfama. Gaariidhas, faayidaa hedduus qaba. Faayidaawwan killeen yookaan buphaan daa'immaniif qabu keessaa gurguddoon kan jalqabaa keemikaala kooliin jedhamu kan guddina sammuu fi dandeettii yaaduu dabaluuf gargaaru gahaa qaba waan ta'eef guddinaaf dagaagina sammuu akkasumas dandeettii yaaduu fi yaadachuu daa'immanii cimsuuf ni gargaara. Akkasumas wantoota luuteenii fi zenteen jedhaman kan fayyummaa ijaaf hedduu gargaaran qaba. Kun immoo dandeettii agartuu isaanii cimsuuf ni gargaara. Garbiroon pirootinii gahaa ta'e waan qabuuf ijaarsa qaamaa keessatti gahee guddaa taphachuun daa'immaniif humnaaf jabina qaamaa kenna. Akkasumas kan oomeegaa 3 jedhamu kan guddina sammuuf akkasumas fayyummaa onneef fayyadu qaba waan ta'eef dandeettii yaaduu fi yaadachuu akkasumas fayyummaa onnee daa'immaniifis gaariidha. Gosa nyaataa muraasa vaayitaamin D qaban keessaa buphaan yookaan killeen isa tokkodha. Kanaaf egaa vaayitaamin D immoo cimina lafeef gaariidha. Vaayitaamin D gahaan kun cimina lafee isaanii cimsuudhaan akka isaan jajjabaatoo ta'an taasisa jechuudha. Garbiroon vaayitaaminoota akka vaayitaamin B12, fooliik asiid jedhaman kan fayyummaa sirna narvii, guddina sammuu, gosa dhiiga seelii diimaa oomishuuf gargaaraniif kan kana fakkaatan fayyadan qaba. Akkasumas kan sukkaara hin qabne, dafee daa'imman quubsuu fi kan hangi gosa coomaa koolesterool jedhamu isaa hedduu hin taane waan qabuuf carraa daa'imman akka furdina qaamaa hamaa hin godhanneef ni fayyada jedhama. Akka hubachiisaatti yookaan akka of eeggannootti daa'immaniif buphaa yookaan killee affeelamee hin bilchaatiin kennuun gaarii miti. Osoo sirriitti hin bilchaatiin kennuufiin gaarii miti. Bilcheessineedha kan kennuufii qabnu. Akkasumas killeen gosa nyaataa amala allarjii yookaan sinsinnaa'uu qaamaa fiduun beekaman keessaa isa tokko waan ta'eef hordofuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yoo isaan qaamatti shiffedhee of hooquu jalqaban akkuma nyaatan keessumaa ji'a 6 jalqabaa yeroo killee nyaachuu jalqaban allarjii yookaan sinsinnaa'uu qaamaatti fiduu danda'a waan ta'eef hordofuun barbaachisaadha jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.